Oduujo Expoon Teknoolojii Itoophiyaa Afrikaa Bahaatti jalqabaate ITEX 2025 giddugala walgahii addunyaa addisitti eegalame. Barakana kana Oromiyaatti biqiltuu biiliyoona 5.5 dhaabuuf karoorfamee hanga ammaatti biqiltuun biiliyoona 5.2 ol qophaa'u biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera. Odwalaatiin Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa Saawud Arabiyaa, Kaataarii fi UAE'tti taasisan biizinasii teeknooloojii fi walta'iinsa loltummaatiin waliigaltee doolaara Ameerikaa tiriliyoona 10 ol ta'u mallatteessan.